Yooyaa jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa jirtu nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhihannee jirra. Gara odeeffannoo keenya osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya har'aatti isin dabarsaa isin saammatu uraan faana turaan affeerraa keenya. Hiriirri mormii wareera daangaa Oromiyaa balaaleffatamuun itti fufee jira. Murtoo mootummaan naannoo Sumaalee lafa Oromiyaa irratti dabarsee mormuuf ganamarraa kaasee ummanni godina Booranaa magaalaa Yaabelloo hedduminaan mormii dhageessaa oolanii jiru. Hiriira mormii kan irratti darcheenya dabarsinee hin kenninu gaafiin daangaa gaafii siyaasaatiin garagara samicha daangaa inni balaaleffannaa Mooyyalee alaabaa lamaan hin bultu Mooyyalee lafaa fi lafee teennam cinaaksan cinaacha kennaa lafa dhiigaan tiksine shiraan hin kenninu alaabaan naannoo shanii lafa Oromiyaarraa haa buqqa'u cal'isa mootummaa naannoo Oromiyaa ni balaaleffanna. Mormii kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroo dhageessifachaa oolanii jiru. Hiriira kana irratti murtoo saamicha lafaa Oromiyaatti naannoo Sumaalee dabarsee hanga haqamutti sagalee keenya dhageessifachuu hin dhaabnu jedhan hiriirtonni hiriirratti hirmaatan. Uummanni Oromoo kutaa hundaa wareera Oromiyaa irratti baname kana akka mormus waamicha dhiyeessanii jiru. Poolisiin magaalaa Finfinnee shakkamtoota miseensa seeraa kabachiisan irratti haleellaa raawwatan to'annoo jala oolchuu beeksise. Viidiyoon daldaltoonni daandii irratti meeshaalee garaagaraa daldalan miseensota seera kabachiisan irratti haleellaa wayita raawwatan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tibbana gadhiifamee ijoo dubbii ta'ee ture. Poolisiin magaalichaa kaleessa galgala ibsaa baaseen shakkamtoota miseensota seeraa kabachiisan magaalaa Finfinnee hojii irra turan irratti miidhaa geessan to'annoo jala oolchuu beeksiseera. Shakkamtoonni kunniin yakka kana kan raawwatan adoolessa 26 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa 13 naannoo Ajjamoo jedhamutti ta'uu himamee jira. Shakkamtoonni kunniin daandii cinaatti daldala seeraan alaa daldalaa kan turan yoo ta'u miseensonni abbaa taayitaa seera kabachiisan magaalaa Finfinnee Matusaalaa Madaree fi Abushuu Guxee jedhaman gocha kana dhaabsisuu wayita yaalan shakkamtoonni wal gurmeessanii haleellaa irratti raawwachuu poolisiin ibsee jira. Shakkamtoonni kunniin yakkicha raawwatanii miliqanis hordofii poolisiin magaalichaatiin to'annoo jala oolchineerra jedhu poolisiin magaalichaa. Gocha yakka raawwatan sirnaan qorachuu fi shakkamtoota hanga ammaatti hin to'atamne to'annoo jala oolchuuf tattaaffii taasisaa jirru itti fufnaa jedhe poolisiin magaalichaa. Daldalli seeraan ala daandii irratti daldalamu sochii namoota miileen deemanii fi konkolaattota akka gufachiisu lammiilee balaa tiraafikaa daandii irraaf akka saaxilaman kan taasisu hojii daldala seera qabeessa ta'e akka miidhuu poolisiin magaalichaa himee jira. Godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo Araddaa Lugoo Bacceessaa bakka Laga Diimaa jedhamu keessatti loltoonni mootummaa dargaggoo maqaan isaa Obsaa Muummee Abdii jedhamu erga ajjeesanii booda firoonni isaa akkasuma namni kamiyyuu akka hin kaasne dhorkan. Obsaan adoolessa 28 bara 2025 sa'aatii 9 irratti rasaasaan rukutamee hanga hagayya 5tti reeffi isaa kan hin kennamne ta'uu himame. Akka odeeffannoo keessoo nu dhaqqabe ibsutti namni kaasuuf yaalee isa waliin hidhata qaba jechuudhaan nu sodaachisan kanaaf awwaaluu hin dandeenye jedhan. Dabalataan dargaggoon kun nama badii hin qabnee fi siyaasa kamuu keessa hin jirre yoo ta'u mirkaneeffannaa tokko malee maqaa shanee jedhu itti moggaasuun akka ajjeefamee fi ajjechaa boodas abbaa isaa Muummee Abdii nama ganna 50 ta'e qabanii mana hidhaa geessuun hiraarsaa jiraachuu maddeen himan. Odeeffannuma wal fakkaatuun hagayya 4 bara 2025 godina Wallagga Lixaa aanaa Loloo Asab Gandaa Gaamboo Kooraa keessatti loltoonni mootummaa barattoota 3 bakka tokkotti ajjeesan. Namoota ajjeefaman keessaa 2 kan maqaan isaanii hin argamne yoo ta'u inni tokko barataa Yoosef Waggaarii jedhamuun beekama. Akka odeeffannoo keessoo nu dhaqqabe ibsutti barataan Yoosef hiriyoota isaa 2 Naa'ol Addaamuu fi Maamush Addaamuu jedhaman waliin ganama loltoota mootummaatiin qabamanii hiriyoota isaa 2 reebicha ulfaataa irraan gahanii isa immoo namoota gara biraatiif fidan 2 waliin lubbuu isaanii dabarsan jechuudhaan maddeen keenya dubbatan. Waa'ee fudhatama argachuu fi dhabuu paartii Biltsiginaatiin wal qabsiisanii kaadiroonni fi qaamoleen mootummaa aanota baay'ee keessatti mariirra jiru. Marii taasifamaa irratti caalatti hanqinootaa fi miidhaa paartichaan qaqqabsiifame jabeessanii kaasan. Akka odeeffannoo keessaa nu dhaqqabe ibsutti nagaa fiduuf hojii siyaasaa nuti hojjenne maaliif uummata biratti fudhatama dhabee uummanni hoo Biltsiginaa kana ofitti fudhatee moo hin fudhanne akkasuma hanga yoomitti uummata subna jechuudhaan qabxiilee ijoo irratti mari'atan ta'uu himamee jira. Kanaan wal qabatee kaabinoota gidduutti gareen wal ijaaruun uummata hin sobnuu fi waan nutti gadi kenname hojiitti hin hiiknu jedhu irratti walitti bu'iinsi uumame. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti raafama guddaa keessa jiraachuun dhagahamee jira. Gariin isaanii wantoonni nuti afaaniin uummatatti haasofnuu fi gochaan mul'atu wal hin argu. Uummanni rakkoo beelaa hamaa keessa osoo jiru waa'ee misoomaa nuti haasofnu akka tuffatamu nu taasiseera. Uummanni rakkoo nageenya ulfaataa keessa osoo jiru nagaa eegsisa jechuun irra caalatti akka tuffatamnu nu taasisee jira. Kanaaf waan gubbaarraa nutti gadi dhufe kana booda hin fudhannu jechuudhaan akka wal afoo dhaabatan maddeen keenya himanii jiru.
Imbaasiin Yuunaayitid Isteet Finfinneetti argamu qarqara galaana Yemenitti bidiruun garagaltee harki caalaan lammiilee Itoophiyaa kan ta'an godaantonni hedduun dhumuun gaddi itti dhagahamu ibse. Imbaasichi fuula feesbuukii isaa irratti barreeffama maxxansuun imala galaana irraa balaafamaan naannoo sanatti lubbuu namoota hedduu gaaga'aa akka jiru himee jira. Rakkoon hamaa kana furuuf qindoominaan hojjechuun barbaachisaa ta'us ibsee jira. Handaara galaana Yemenitti dooniin harka caalaa lammiilee Itoophiyaa ta'an godaantota 200 ta'an feetee imalaa turte dhidhimuun hanga ammaa reeffi namoota 60 caalan argamee jira jedhe. Namoonni 12 immoo lubbuun hafanii jiru jedhe. Warri hafan achi buuteen isaanii dhabamee jiraachuu akkasuma barbaachi itti fufee jiraachuu ibsee jira. Warri achi buuteen isaanii dhabamee dhumuu akka hin oolle dubbatee jira. Oduma wal fakkaatu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa gaddaa baase. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa lammiilee Yemen keessatti bidiruun liqimfaman lubbuun isaanii darbeef gaddi guddaan itti dhagahamu ibsee jira. Ministeerichi ibsa miidiyaaf ergeen qaamni dhimmichi ilaalatu waliin ta'uun qorachaa akka jiru eere. Maatiin lammiilee lubbuu isaanii darbeef jajjabina hawwina jedhe. Mootummaan lammiilee biyyattii biyya adda addaa keessatti karaa seera qabeessaan hojjetanii akka fayyadamaniif hojjechaa akka jirus ibsee jira. Akkasumas lammiilee carraa hojii biyya alaa karaa seeraan hojjetanii akka fayyadamanii fi daddabarsitoota seeraan alaa irraa of eeguu akka qabanis ministeerichi hubachiisee jira. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa waldhabdee Itoophiyaa naannolee adda addaatti adeemsifamaa jiruun mirga bu'uura lubbuun jiraachuu sadarkaa yaadessaa irra ga'uu ibse. Itoophiyaatti waldhabdeen hidhannoo itti fufee jiruun mirgi bu'uura lubbuun jiraachuu sadarkaa yaadessaa irra ga'uu isaa kan agarsiise taateewwan hedduun naannolee Itoophiyaa adda addaatti mul'achuu isaa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishinichi gabaasa waggaa fuula 152 qabu haala mirga namummaa Itoophiyaa kan waxabajjii bara 2016 hanga waxabajjii 2017 hammaatu isaa adoolessa 27 bara 2017 baasee jira. Bara baajataa bara 2017tti naannoo walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti humnoota mootummaa gareewwan hidhatanii naannoo sanatti socho'an namoota eenyummaan isaanii hin beekamne akkasumas walitti bu'iinsa waliinii lubbuu namaa fi miidhaan qaama namoota irra ga'uu gabaasni kun ni agarsiisa. Akka fakkeenyaatti dhuma bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee naannoo Amaaraa irra calaan humnoota mootummaa fi gareewwan hidhannoo faannoo gidduutti waldhabdee hidhannoo yeroo dheeraaf ture keessatti komishinichi dhiittaan mirga namummaa qaamolee waraanaan raawwatameen itti fufee akka jiru ibseera. Akkasumas humnoota mootummaa fi gareewwan hidhatan gidduutti dhukaasa wal jijjiiruun namoonni nagaa loltuu hin taane ajjeefamuu fi miidhaan qaamaa irra ga'u ibsee jira. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin Trump of kabaji jedhe pirezidaantiin Biraazil Lula da Silva. Pirezidaantiin Biraazil Lula da Silva pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp daangaa qaxxaamuruu jira jechuudhaan akeekachiise. Yaa'ii gamtaa Piriis Biraazilitti gaggeeffame irratti Tiraamp qeeqaa kan ture Lula da Silvaan Tiraamp abbaa irreeti jechuudhaan arrabse. Tiraamp taarifa Biraazil irratti dabaluudhaan diinagdee biyyattii laamisheessaniiru jedhe. Lula da Silvaan eega Tiraamp taarifa labsanii hojiirra oolchanii duuba hawaasaa dallansuu taasisuun kana duuba of kabajiititu sirraa eegama jechuudhaan akeekkachiisu maddeen garaagaraa ibsanii jiru. Chaayinaa namoonni 7,000 vaayirasii chikungunyoo qabamuu beeksiste. Chaayinaa keessatti vaayirasiin busaadhaan wal qabatu dhufe namoota 7,000 irratti mul'achuu aangaan gabaasee jira. Taateen kun eega baatii waxabajjii eegalee bulchiinsa Chaayinaa Guangdong jedhamu keessatti mul'ate. Magaalaa Foshin keessatti namoonni dhibee chikungunyoon qabaman hospitaala keessa tursiifamuu qabu jedhan turtii torbee tokko booda yookiin erga qoratamanii bu'aa qorannoo isaanii negeetiivii agarsiisee booda hospitaala keessaa bahu jechuudhaan gabaase. Aangaan biyyattii vaayirasiin kun akka hin babal'anne tarkaanfii jabaa fudhachuu beeksisanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaa dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.